درس رياض الصالحين باب الخوف باب جدو جيني جراجتشو باب شنتمفا جيني جراجتشو قاري بسم الله الرحمن الرحيم باب الخوف باب صداتي باب صداتي باب ربي صداتوتي جتشو باب الخوف جتشو باب ربي صداتوتي قال الله تعالى ربي والتان نجد وإياي فارهبون وإياي أنو مقفى فارهبون أنو مقفى جتشودا فارهبون إيقادا فاتقون صدادا جتشود أي فاتقون صدادا وإياي أنو مقفى فارهبون صدادا ها صداتا جتشود أنو مقفى المنا ماكن وقال تعالى ربي والتان نجي إن بطش ربك يا بوك بنس ربي كيتي لشديد جبادا جبادا جنان جبادا قبنس ربي كيتي جناني جبادا جبادا غافنا مك بربي جبادا وقال تعالى ربي والتان نجي وكذلك jechuun kun qaddaarii barbaada mithla dhaalikal akhzi jechuudha fakkaataa qabiinsa sana akkuma fakkaataa qabiinsa jechuudha mithla dhaalikal akhzi fakkaataa qabiinsa sanaa muutii godhadhu wakadhaalika akkuma sanatti jechuudha akkuma sana wakadhaalika akkuma sana jechuudha maaltu hasanaatiin calliftu akkuma kana jechuudha wakadhaalika akkuma kana akhdhu rabbika qabaan rabbii keetii jechuudha qabaan rabbii keetii akkuma kana izaa akhadha alquraa ogguu qabe ganda ookaawu mandara ogguu qabe wahiya dhaalimatun haala siin kaafira taateen ay kaafiratun haala siin kaafira taateen haala siin lubbuu fi miidhaa taateenii gaafa qabe akkanatti qaba jechuudha inna akhzahu qabaan rabbii inna akhzahu yaaboo qabaan isaa aliimun laalessaadha shadiidun jabaadha qabaan rabbii laalessaadha jabaadha jechuudha gaariidha inna fi dhaalika yaaboo saniin keessatti tahaadha mazkuura waan dubbannee dabarsine keessatti jechuudha la'aayatan gorsatu jira inna fi dhaalika yaaboo mazkuura dabarsine dhaalikaan mazkuura waan dubbannee dabarsine sana keessatti tahaadha la'aayatan gorsatu tahaadha liman khaafa nama sodaateef azaabal aakhira azaaba aakiraa nama sodaateef gorsatu tahaadha waan dubbannee dabarsine kana keessatti waa hedduu dubbataa dhufe quraana saniin keessatti gaari zaalikaan kun maalitti deebi'a jennaan azaabni suni yawmuun guyyaadha kan inni nama qabu yawmuun zaalika azaabni sun yawmuun guyyaa majmuucun lahu nnaasu guyyaa namoonni isaaf walitti qabamanidha lahuu jechuun ay finnaasi fi lahuu kun jechuun jedhan ay fi majmuucun lahu nnaasu jechuun guyyaa namni isaaf walitti qabamu keessatti kan azaabni kun nama qunnamu guyyaa namni isa keessatti walitti qabamu guyyaa dirree maashariiti kaaseeti wazaalika ammoo jechuudha suni azaabni sun yawmun mashhuudin guyyaa dhufamaa ta'edha guyyaa dhufamaa ta'edha dhufamaa jechuun guyyaa hafiinsa irraa hin jirre guyyaa namni hunduu dhufudha jechuudha azaabni sun kan nama qunnamu malee duniyaa kanaan keessatti azaabni akkanaa nama qunnamaa miti guyyaa namni hafiinsa hin qabne guyyaa namni bakka sana dhaqu jechuudha wamaa nu akkiruhu nuti isa waa booda naansinu wamaa nu akkiruhu nuti waa booda naansinu jedha guyyaa san azaaba san nuti azaaba sana waa booda naansinu jedha rabbiin illaa li'ajalin macduudin qaaxaroo lakkaawamaa taheef malee qaaxaroo lakkaawamaa taheef malee nu booda waan naansinu akkas jechuun guyyaan azaabni kun namatti dhufu qaaxaroodhuma qaba jechuudha
maaliifi harruma akka namni badii hojjete narra naman qabu guyyaa itti qaxarame qaba waan ta'eef wamaa nu'akkiruhu nuti azaaba sana waa booda naansinu illaa li'ajalin macduudin qaaxaroo lakkaawamaa taheef malee waa lafan keenya jechuudha. Qaxaroo guyyaan isaa lakkaamaa ta'ee beekamaadhaaf lafa keenya inni maaligaa guyyaan suni yawma ya'ati guyyaa dhufudha. Yawma ya'ati guyyaa dhufudha. Laa takallamu nafsun kan hin dubbanne haala ta'een lubbuun illaa bi'iznihi eeyyama rabbiitiin malee lubbuun tokko dubbachuu hin dandeessu guyyaa saniin keessatti. Faminuhum ay minannaasi jechuudha. Ilma namaarraa tahaadha. Shaqiyyuun hoongawaatu tahaadha. Ilma namaarraa hoongawaatu tahaadha jechuudha. Wajabat lahunnaar jechuudha. Nama ibiddi isaaf raggaasifamtetu tahaadha. Ilma namaa guyyaa sana dhaqurraa nama ibiddi isaaf raggaasifamtetu jira. Wasaciidun ammoo nama jechuudha irratti azaabni ikhraaju nafsi jechuudha. Nama ammasi wajabat lahul janna nama isaaf jannanni murtaa'etu jira. Shaqiyyuun jechuun nama azaabni murtaa'eef hoongawaa. Wasaciidun milkaawaatu jira. Milkaawaan immoo nama jannanni isaaf raggaasifametu jira jechuudha. Nama jannanni isaaf raggaasifame rabbi nu haa taasisu. Fa'amma alladhiina shaqu isaanan hoongawoo ta'an fafinnaari yaaboo ibidda keessatti tahan jennaan ibidda keessatti tahan. Warreen hoongawani jennaani ibidda keessatti tahan lahum isaaniif tahaadha fiihaa jahannamiin saniin keessatti zafiirun sagaleen iyyiinsaa isaaniif tahaadha jennaani. Zafiirun jechuun kun jedhan sagalee hiyyiinsa harree ka duraa. Sagalee hiyyiinsa harree kan duraa. Harreen kun yeroo iyyitu dura bareechitee iyyiti. Sagalee akkanaati isaanii tahaadha jahannama sanaan keessatti subhaanallah. Sagalee zafiir jechuun kun maanaan isaa sagaleen iyyiinsa harree kan duraa kan isiin dura iyyitu jechuudha. Washahiiqun ammoo sagalee jechuudha harree ka hirra boodaa. Sagalee harree kan boodaa. Harreen kun gosa lamatti iyyiti yeroo iyyitu jedhan dura iyyitee bareechitee yoo iyyite dhuma keessatti immoo jedhaa gabaabsaa dhufti jechuudha. Sagaleen kun lamaanuu warra jahannamaatiif tahaadha jahannama keessatti akka harreetti iyyuu jechuudhaan subhaanallah. Laa ilaaha illallah najjaan Allah rabbi najaanu haa baasu. Waqawluhu ammas jecha rabbii wal taa'etti waqaala taala rabbii wal taa'anni jedhe gaariidha. Wayuxadhirukumullahu nafsah. Wayuxadhirukumullahu Allahaan isin dinniin. Wayuxadhirukumullahu Allahaan isaan sodaachisa jechuudha. Allahaan isin sodaachisa. Wayuxadhirukumullah Allahaan isin sodaachisa. Nafsahu nafsii isaatiin isin sodaachisa jechuun ay cuquubatahu jedhan. Qixaaxa isaatiin isin sodaachisa. Nafsahu kana ay cuquubatahu godhadhaa. Qixaaxa isaatiin isin sodaachisa rabbiin. Ilma namaa kana qixaaxa isaatiin sodaachisa rabbiin. Waan akkanaatu jira achitti hin deeminaa of sirreessaa jedhee jechuudha. Gaarii waqaala taalaa rabbii wal ta'anni jedhe. Yawma yafirru almar'u min akiihi wazkur jechuu qaddarattu. Wazkur dubbadhu yaa nabi Muhammad. Yawma yafirru almar'u guyyaa namni dheessu. Guyyaa namni baqatu. Min akiihi obboleessa isaarraa guyyaa namni baqatu dubbadhume. Guyyaa namni obboleessuma jaallatu dhiisee baqatu. Wa ummihi guyyaa namni haadha jaallatu dhiisee baqatu. Haadhuma jaallatu kana. Wa abiihi guyyaa namni abbaa ofiirraa baqatu. Sababaa azaabni jabaachuuti. Sababaa gubaan jabaachuuti. Wa saahibatihi guyyaa namni saahiba isaarraa baqatu. Guyyaa namni saahiba jechuu kana maalitti fassaran jennaan guyyaa namni warra isaarraa baqatu. Guyyaa namni warra isaarraa baqatu jechuudha. Guyyaa namni warra isaarraa baqatu. Wabaniihi guyyaa namni ilmoo isaarraa baqatu. Maaliifi kanarraa har'a baqachuun jabaadha. Warra keetii yookaan waa taatu baqachuun jabaadha. Abbaa keetii waa ta'u, haadha keetii waa ta'u, obboleessa keetii waa ta'u baqachuun jabaadha.
ilmoo keeti waa taatu faa baqachuun jabaadha guyyaa sana moo dhiiftee baqatta jechuudha. Likulli imri'in cufa ilma namaatiifuu tahaadha. Cufa ilma namaatiifuu tahaadha. Minhum ilma namaa kanarraa yawma idhin guyyaa saniin keessatti sha'aanun yugunii haala isa duroomsutu jira. Sha'aanuun haalatu jira yugunii kan isa duroomse. Akkas jechuun ofiiyyuu cinqamee haala ofiiyyuutti cinqamaa jiru qaba waan ta'eef waa inni namaa yaachisu jechuudha. Subhaanallah. Waa'ee lubbuu ofii malee waa inni namaa san yaachisu. Guyyaa sana eeggadhaa sodaadhaa jedha Rabbiin. Waqaala taalaa Rabbii wal ta'anni jedhe yaa ayyuhallaziina aamanuu yaa isaannan Allahatti amantan yaa ayyuhannaas yaa ilmaan namaa jedha Rabbiin ittaquu rabbakum rabbii keessan sodaadhaa. Inna zalzalata saacati sosochoonni yookaawu zalzalaan jechuudha sososo'iinsi gaari qiyaamaa. Inna zalzalata saacati tahriikaha taswiira ahwaaliha sosocho'iinsi qiyaamaa achi garagaluudha. Qiyaamaan daddafuun shay'uun waan guddoodha. Aziimin shay'uun aziimin shay'ii guddoodha waan guddoodha. Sodaadhaa rabbii keessan. Qiyaamaan gaafa sosocho'uu jammaree jabaadha gaawaa'insa jabaadhaati sanaa asitti sodaadhaa. Yawma tarawnahaa guyyaan qiyaamaa guyyaadha isii gartudha. Yawma guyyaa tarawnahaa guyyaa gartan tazhalu kani guutu kani jechuudha gattu guyyaadha gartudhaati guyyaadha agartudha. Tazhalu kani gattu kullu murdi'atin cufti hoosisaa cufti nama hoosiftuu ni gatti guyyaa sana. Ammaa arda'at waan hoosifturraa ni gatti. Waan hoosiftu jechuudha ilmoodhuma hoosiftu kana darbattee gatti ifirraa guyyaa qiyaamaa san. Watada'u lafa keessi watada'u ni keessi jechuudha kullu zaati hamlin hamlahaa cufti saahiba ulfa sii lafa keessi. Isiin garaadhaa waa qabdullee garaa sii keessaa baha jechuudha. Subhaanallah guyyaa qiyaamaa jabaachuu keessaa. Wataraa ni garta yaa nabi Muhammad. Wataraa jechuun yaa namni jechuudha gartu jechuudha. Wataraa ni garta annaasa ilma namaa. Wataraa ni garta gaa guyyaa saniin keessatti ilma namaa sukaara machaa'oo ta'uu agarta. Kan isaan machaa'an ilma namaa hunduu machaa'adha. Wamaahum isaan waan taane bar bisukaaraa kan machaa'an haqiiqaatti kan machaa'an hin taane machaa'anii miti araqee dhuganii yookaan farsoo dhuganii miti. Walaakinna cadaaba Allaahi shadiid cadaaba rabbiitu akkana jennu malee cadaaba rabbiitu shadiidun jabaa. Cadaaba rabbiitti jabaatee jennaan machaa'a malee hunduu dhugee miti jechuudha. Subhaanallah guyyaa qiyaamaa. Waqaala ta'aalaa rabbii wal ta'anni jedhe waliman khaafa nama sodaateef tahaadha. Nama sodaateef tahaadha. Maqaama rabbihi dhaabbatiinsa uumaa isaa nama sodaateef tahaadha. Dhaabbatiinsa rabbii isaa nama sodaateef tahaadha. Nama dhaabbatiinsa fuulduree rabbii dhaabbatu sodaateef tahaadha. Jannata lamatu tahaadha jedha Rabbiin. Namni dhaabbii fuulduree rabbii dhaabatu sana sodaate jannata lamatu tahaadha. Wafii riwaayat al-Bukhaarii jannatu zahabi wal fiddaa jechuun jira janna. Riwaayaa Bukhaariitiin immoo nama sodaateen jechuudha. Nama dhaabbii rabbii isaa sodaatee fi jannata jechuudha warqii birriitu isaaf tahaadha. Waqaala taalaa rabbii ol ta'an ni jedhe wa aqbalaa gaariidha. Gaarii wa aqbalaa garagala wa aqbalaa ba'aduhum garagala jechuudha gariin isaanii alaa ba'adin garii irratti yatasaa'aluuna gaariidha kan ol gaafatan haala ta'aniin fi amri dunyaa alladhii waqa'a alayhim amrii dunyaa isa isaanii irratti argame jechuudha. Walii dhadhaamanii kan wal gaggaafatan ta'an jechuudha.
يسأل بعض أهل الجنة ترى جنتاتي قاجركن وري جنتاني قافت غري ور جنتا بعضا غري قافت عن أحوال سارة وعمال يجي سارة قافت بك جنتا كيست قالوا نجد إنا نتي كنا نتاني قبل أمان در في أهلنا أهلي كين خيستي مشفقين صداتو دتاني خائفين من عصيان الله تعالى ربين فالسو صداتو دتاني دريا ربي الدنيا جرنوت ربين فالسو صدانا ساباكا ناتيفو ربنا سنفيدي جنني لتم أكو مغا أمالين دفت نمنو لينجر وغان مي معلوم عن جنة تكنا دفت جنير والغافتنو نجر نتيني تاني أمان در بيا دنياتي بي أهلي كيني كيسا يروجرو دنيا كيسا يروجرو مشفقين صداتو دتاني ربين فالسو غاري بوتامو دتاني تا ربيتين جتشون فمن الله علينا ربين تولن الرتي أولي ووقعنا نتكس جتشون ربين عذاب السموم قطعة هو الرّا قطعة بايه هؤات الرّا عذاب بايه هؤات الرّا نتكس ربيني غاري أكدنا جري جتشون إنا نتي كنا نتاني من قبل أمان در ندعوه كان جتشورا إسا كدن نتاني إنه إني ربين سن هو إني البر طلا أولاد الرحيم مررفتا ربين طلا أولاد مررفتا بيا دنيا كيسة اللي بايه إسا كدن تاتر جاني دبتر جنة سبحان الله غاريدا والآيات آيات بابا كانت تدلل هدوت تعالى والآيات في الباب كثيرة جدا معلومة بكم طولة والغرض دنتان كينيا جدا نووين يوكاياني كينيا مو الإشارة حكيكولة إلى بعدها غرغري سيتا كيكنيتي مالي دنتان كينيا مالي سلا بابا خوفيتو نيغلو با قرآن هدو جدا نمور رات إيم نجري أما موادي ستدبر فناج رجعنا وين وعن ابن مسعود عبد الله المسعود الرانسي وديس رضي الله عنه ولا نجيب نسرا بقيس قال نجي حدثنا رسول الله اللهم صل على محمد وسلم إرجمان الله نفوديس جنان إرجمان الله نوديس وهو غاري دب حال إرجمان ربي تين الصادق دبتا حالتين المصدوق فما حالتين الصادق دبتا إرجمان حال دبتا وهو إرجمان ربي مو الصادق دبتا المصدوق فما جتشو إن أحدكم يا بوتكون كيساني يجمع ولتكبما خلقه وما نساء ولتكبما جنان في بطن أمه قراها دسا كيسة 40 يوما قيا فرتمان كيسة ولتكبما سناندر جتشو بشانو مغدتنا مفكاتي تا نطفة حال جتشو منيي تهين ولتكبما قيا فرتمان سنان كيسة ثم يكون إيغا قيا فرتماتي alaqaataa jechuudha. Eega guyyaa 40 boodaatii gaariidha. Waan jechuudha akka gaariidha duuba. Waan akka alaataa jechuudha. Waan akka alaqaa jechuun waan akka alaa jechuudha. Wama walakkisu wayii yookaan immoo wama akka jijjiirama agarsiisu wayii. Misla dhaalika guyyaa 40 boodammas. Summa yakuunu eeganaa ni ta'a mudghatan foon ta'a. Eega guyyaa 48 boodaatii foon ta'a. Misla dhaalika fakkaataanuma sanatti misla dhaalikaan sana 40tti deeffataa deemtu. Summa yursilu eeganaa ni ergama almalaku eega ay baada tamaami khalqihi eega uumaan isaa foon irraa guutame ni ergama. Foon ittiin xiqqoon numti sun immoo jaan mudugaa jechuun waan alalfatanii liqimsan amma sana ta'a. Isiin numti immoo lubbuu hunda qabdi jedhan qaama hunda qabdi jedhan isiitti ni ergama gaamalee kaan fayanfukhu fiihi ruux isii keessatti ruuhii afuufa wayu'maru ni ajajama foonumti xiqqoon sun biarbaci kalimaatiin waa afuritti ajajama wayu'maru ni ajajama eenyu malee kaan sun biarbaci kalimaatiin jecha afuritti ajajama bikatbi rizqihi rizqii isaa katabuutti wa ajalihi qaxaroo isaa katabuutti gaafa kam du'aa
وعمله دلقا سا كتبوت سين وشقي هونغادمو أو سعيد تكامل كارا جتشو فوالذي يا بويسي تشدوب لا إله غيره قبر ما نقاس ملين جرتي كاكدي إن أحدكم تكون كيسا لا يعمل ندلغا بعمل أهل الجنة دلغا ولا جنة أني دلغا ياي حتى ما يكون أما إنتانيني بينه قدو إساتي في وبينها قدو جنة إلا ذراع تاكو تكو ملي أما إنتاني تكو تاكو تكو ملي جنة برغا يجتشون تاكو تكو ملي أما إنتاني تكو فيسبقوا تاكو تكو رنجرو يجتشون تاكو تكتي فيسبقوا إساك قبتغا غاري علي سرتي الكتاب كتاب نغا فسنرتي بريفا مساق قبا فيعمل ندلغا بعمل أهل النار دلغا والرأي بالداني دلغا جنان دلغا والرأي بالداني دلغا فيدخلها بدتين سين ياي وإن أهدكم يابوتكم كيساني لا يعمل ندلغا جنان بعمل أهل النار دلغا والرأي بالداني دلغا جنان وجي والرأي بالداني وجته حتى ما يكون بينه أمن تاني تكوت جدو إساتي وبينها جدو جنة إلا ذرع تاكو تكو ملي فيسبق يا بوي صدق عليه سر فيسبق ندق عليه سرت الكتاب كتابني صدق جنان كتابني سعادة دران التبروت سنسك قبدغا فيعمل يا بوني دلغني وجت بعمل أهل الجنة دلغا ور جنتاني وجت جنان دلغا ور جنتاتي وجت فيدخل إسيني سين جنان إسيني سين جنتاتي سنة سبحان الله متفق عليه بخاري مسلمي غباو متديس كان راون نوتي وبنو جناني صدا ربي الراو بنا امو جچودا جوبا كتابني وفي اللي جچودا اكا جچودا نما قبر راو بنا جچودا قدران وعنه يا ابو اسمران سيوديس رضي الله عنه قال نجدغا قال رسول الله اللهم صل على محمد وسلم ارغمان الله نجد يوتاني دفما بجهنم جهنمين دفما يومئذ قياسنين كيستي لها حال جهنم افتين 70,000 ذمام سبحان الله قال يأتي ندفما جهنم ندفما يومئذ قياسنين كيست لها حال إساب جرون جهنم سنيب 70,000 ذمام لوغم نتجول ترباتم نججول مع كل ذمام شوف اللوغة توكو وجنين 70,000 ملك سبحان الله ملكو تججودا كما ترباتا ما تجران يجرونها حالة سار كسانون ججودا سبحان الله رواه مسلم تديس كان وديس لا إله إلا قال جبال دبين وعن نعمان الرانسي وديس رضي الله عنه الله قال نعمان المبشر الرانسي وديس رضي الله عنه ما الله جبنا سلمان الرافقيس قال نجيائي قال سمعت رسول الله اللهم صل على محمد وسلم سقال ارقم ربي تنقى جنان سقال ارقم الله تنقى يقول كان إني جنون نقى إن أهون أهل النار إرلافان جنان الرئي irra jennaan warra ibiddaa irra xiqqoo warra ibiddaa jechuudha namni ibiddaan irra xiqqoo gubatu adaaban gama adaabaati yawmal qiyaamati guyyaa qiyaamaa keessatti larajulun gurbaadha yuudacu kan ka'amu fi akhmaasi qadamayhi gaarii dhooqee miila isaa keessa dhooqa miila isaa keessa kan ka'amu jechuudha dhooqa gaarii yookaan koomee miila isaa keessa kan ka'amu jechuudha jamrataani giimiin lama yaglii kan danfu minhumaa isaan lamaan keessa gaarii dimaa minhumaa isaan lamaan irraa kan danfu jechuudha isaan lamaan irra dhaabate dimaaguhu surriin mataa isaa bullaan mataa isaa kan danfu jechuudha sabaa jahannamattiin giimiin lama koomee isaa jala kaa'amteefiyyuu mataa isaa kana keessaa surriin danfa jechuudha bullaan mataa isaa kana keessa jiru maa yaraa waa yaadu gurbaan sun anna ahadan nam tokkotiyyuu ashaddu minhu isarra jabaadha jedhee yaadu azaaban gama qixaaxaati namni tokko narra qixaaxamaa jira jedhee yaadu gaayyaa azaabni itti guddachuu bira giimii lamaamsanuu irra xiqqaadha moorra azaabaa keessa annahu inni la ahawanuhum irra laafaa isaaniiti garuu azaaban gama qixaaxaati irra laafaa isaaniiti giimiin lama jala kaa'amu waliin immoo
isanni mataa isaa kana keessaa danfu namni narra gubataa jiru hin jiru jedhe subhaanallah jabaadha jahannamni muttafaqun alayhi Bukaariin Muslim rabbi jahannamarraa nu haa eegu jechuudha kunillee sodaadha jechuudha sodaachuun barbaachisaadha waan Samuraa ibnu Jundubin Samuraa ilma Jundubirraan si odeessa radiyallahu anhu Allaan jibbana sarraa fageessu anna nabiyyallahi sallallahu alaihi wasallam ergamaan Allah qaala ni jedhe gaariidha minhum isaanirraa tahaadha minhumiin kun eenyu jennaan ay min ahlin naari warra ibiddaarraa tahaadha jechuudha warra kaafiraarraa tahaadha man ta'khudhuhu naaru nama ibiddi isa qabdutu jira ilaa ka'abayhi amma jechuudha warra ibiddaarraa amma jechuudha koomee isaatti koronyoo isaatti wa minhum ilma namaarraa tahaadha man ta'khudhuhu nama isa qabdutu tahaadha ilaa rukbatai amma jilba isaatti qadrii qixaaxa isaatiin wa minhum warra mammoo ibiddaarraa tahaadha man ta'khudhuhu nama isa qabutu tahaadha nama isa qabdutu jira jechuudha ilaa hujratihi hamma mudhii isaatti wa minhum ammoo warruma jahannamaarraa tahaadha man ta'khudhuhu nama isa qabdutu jira jahannamni jechuudha bar ilaa tarqawatihi amma laagaa isaatti amma lafee mormaa isaatti jechuudha amma lafee mormaa isaatti jahannamni qabdi jechuudha subhaanallah bakka kanatti dhuftee qadrii jechuudha badiin balleeffameen qadrii qixaaxaatiin jechuudha alhujratu jechuun ma'aqidul idhaari bakka hujuraanuu fassaraara Nawawiin alhujratu jechuuni bakka jechuudha qabattoon itti hidhatamudha bakka zaqqii taata surratti jalee handhuuraarratti taata surratti jalee handhuuraatti bakka saqqiin hidhatamudha jedhaara bakka sana kan ga'u jira jechuudha attarqawuhu jechuun immoo bifati taa'i wadammi alqaafii itti qaraane hiya isiin al'azmu ladhii isiin lafee isitti inda thagratti nahari bakka dhooqoo gaariidha waraansaa bakka jechuudha dhooqoo jechuudha taqwati jechuun bakka dhooqoo waraansa jechuudha morma isaatti kan jiru jechuudha bakka dhooqoo waraansa jechuudha laagaa isaatti kan jiru jechuudha wal insaani jechuun walil insaani ilma namaatiif taadha tarqwaa taanii tarqwaa lamatu taadha lafee mormaa lamatu taadha fi janbayn nahari moggaa jechuudha bakka jechuudha qalama isaatti moggaa morma isaatti lafee lamatu tahaadha bakka sana gaa jechuudha gariin immoo mormuma kana jechuudha bar Nawawiitu achi nu jalleesse malee mormuma kana jechuudha garii ilma namaa immoo mormuma kana dhufee gahaa jechuudha azaabni subhaanallah gaariidha rabbi adaabarraa nu haa tiksu ummata isa sodaatee addunyaaf aakiraa gammadu rabbi nu haa taasisu bakka kana bullaa dheerate wasalli allaahumma alaa nabiyyinaa Muhammad wa alaa aalihi wa asxaabihi ajma'iin wa billaahi tawfiiq